egaa nutis waan yaada ummata bakkee kanatti kan argamne guyyaadha dhimma jecha Haacaaluu Hundeessaa akkasumas immoo hidhamtoota siyaasaa hidharraa baraaree lubbuu isaanii egaa du'arraa oolchuuf rakkina keessaa baasuudha uummanni kun dhaabbatee kan jiru. Egaa nutis kanuma wabeeffanneeti bakkee kanatti dhufnee yaada keenyaa fi muuqama akkasumas immoo miira gaddaa keenya ibsachaa jirra uummata Oromoo hawaasa bal'aa biyya kana jiraatan faana. Egaa dhimmi koo dhimma adda ta'e osoo hin taane dhimma waloo kan jedhu Oromooni bakkaa fi bakkirraa wal barbaadee walitti dhufee egaa mormii kana gaggeessaa kan jiru. Egaa bakkeen kun bakkee raayyaa ittisa biyyaa yookaan immoo ajajoota humna raayyaa ittisa biyyaa biiroo isaanii dura jirra. Akkasumas immoo gara boodatti gara biiroo poolisii yookaan immoo ministeera dhimma alaatti keenyeetti kan mormiin kun dhageessifamu kaayyoo fi adeemsi waan kanaa immoo kan hamileeffamu kontaakti yookaan immoo walitti dhufeenya mootummaan biyya sanaa fi mootummaan kun waliin qaban adda kutuudha. Mootummaan kun gargaarsa karaa waraanaa adda addaatiin karaa ikoonomiitiin biyya sanaa deeggaru kufaasii egaa uummata keenyaatii fi ilmaan hiyyeessaa waraanaan fixee lubbuu isaanii gaazexaarra waan geessuuf bakkee kanatti uummanni kun mormii kan dhageessisaa jiran. Kanaaf nutis immoo kanuma faana teenyee bakkee kanatti argamne yaada uummataatiin biraan gahaa jirru. Egaa guyyaan kun guyyaa addaati akkanatti fakkaatutti yoon jedhu mootuu diisitti fakkeenyaaf Ameerikaa irratti dhalattoonni Oromoo ba'anii bifa nama hawwatuun walitti gurmuudhaan tokkummaan keenya maalidha kan jedhan waan agarsiisaniif sagantaan taanu mootuu akka Awurooppaatti yookaan immoo biyyoota dhiyaa fagoo kana warroonni jiraatan walitti dhufanii akka yaadi isaanii tokko godhanii hiriira kana yookaan immoo mormii mootummaa sana morman tokkummaa fi waloodhaan waltumsanii akka morman abdiin qabaa yaadni koo kanuma. Taale haya galatoomi. Sur la paix. On ne peut pas vivre sans 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 la paix. Libérez Jawar Mohammed. Libérez Jawar Mohammed. Libérez Jawar Mohammed. Libérez Jawar Mohammed.
Alisson. Libérez le journaliste de Oromo. Libérez Jawar Mohammed. Libérez Jawar Mohammed. Libérez Bakala Garba. Libérez Bakala Garba. Libérez Hamza Borana. Libérez Hamza Borana. Libérez Shamsaddin. Libérez Shamsaddin. Libérez toutes les prisonniers journalistes d'ONU. Libérez tous les journalistes ONN. Libérez les journalistes d'ONU Alisson. Libérez le journaliste Alisson.